Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoof qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa torbaffaadha barachaa kan jirru. Jireenya gamtaa kiristaanotaa naannoo keenya waliin kan jedhuun barumsa keenya darbeen kutaa lammaffaadhaan jechuudha. Ga'ee yookiin immoo gumaacha kiristaanii tokko naannoo isaadhaaf akkasumas biyya isaadhaaf taasisu jennee ilaalleerra. Naannoo dhalannetti naannoo keenyaaf gumaacha gaarii fakkeenya gaarii ta'uu akka qabnu biyya keenyaafis immoo wantoota nurraa eegaman karaa adda addaa raawwachuu akka qabnudha kan baranne. Kan biraanis immoo qabeenyaaf kiristaanummaa qabeenyaan kan Waaqayyo irraa nama tokkoof kenname ta'uu qabeenyaan kun immoo booda namni dhiise akka deemu ta'uusaa ilaalleerra. Kanaaf namni sooressa ta'uun cubbuu miti. Garuu hafuuraan immoo hiyyeessa ta'uu dadhabuun cubbuu akka ta'es baranneerra. Namni qabeenyaadhaan sooressa ta'e hafuuraan garuu akka qulqullicha Daawit, akka Abrahaam, akka Iyyoob hiyyeessa ta'uu qabaachuudha. Wanti hundumtuu kan Waaqayyooti jedhanii yaaduu danda'u jechuudha. Kana gochuunis immoo sirrii malas kun wanti hundumtuu kan Waaqayyoodha. Namni qabeenyaan wanta hundumaa kan raawwatu taasisee kan yaadu yoo ta'e yeroo kanadha Waaqayyo irraa adda kan ba'u. Garuu wanta hundumaa Waaqayyo jiraachuusaa qabeenyaanis kan Waaqayyo ta'uusaa Waaqayyo akka kennaa tokkotti namni guyyaa irraa akka itti fayyadamuudhaaf kan kennedha ta'uusaa hubachuu akka qabnudha kana kan baranne. Har'a immoo kutaa sadaffaa barumsa kanaadha kan itti fufnu kutaa irraatiin kan barannu egaa hojiidhaa fi kiristaanummaa kan jedhudha. Egaan hojii yeroo jennu dalagaa adda addaa jechuu keenyadha. Foon keenyaaf kan ta'u kan raawwannu kan hundumaa bakka tokkotti walitti qabnee hojii jenna. Hojiin kun kiristaanummaa wajjirraan haala kamiitiin ilaalamaa kan jedhudha. Kan jalqabaa hojii hojjechuu qabna moo hin qabnu kan jedhu deebiin salphaan hojjechuun dirqamadha. Namni tokko kiristaana ta'ee hojii hojjechuun dirqama isaati. Dirqamadha jechuudha. Kitaabni qulqulluun kana sirriittidha cimsee kan nu barbaachisu. Kan hojjechuun barbaanne nyaatiin jechuudhaan jala buree. Lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa 3:10 yommuu dubbisnu kana ni arganna jechuudha. Hojjechuu kan hin barbaanne gaafa jedhu tarii dadhabina irraa kan ka'e kanneen hin hojjenne wanta jiraniifidha. Fakkeenyaaf dadhaboota abbootii jaarsolii yoo ilaalle daa'imman yoo ilaalle isaan kun dalagaa dalaguu hin danda'ani. Garuu asitti kan jedhamu kan hin barbaanne osoo hojjechuu danda'u kan dhiisu jechuudha. Anna dalagaa dalaguu qabnaadha. Dalagaanii bu'aa cubbuutii kan jedhamu yaani tokko ni jiranna kun illee sobadha. Sobadha kunis dalagaan bu'aa cubbuu osoo hin taane Waaqayyo jalqabumarraa kaasee namni dalagaa akka dalaguudhaaf kan kennedha. Addaamiin uumee gannata irra galchuu maal jedhee ture? Iddoo dhaaba Eden sana keessa akka tottolchuudhaaf akka eeguufis achi keessa kaa'ee jedha kitaabni qulqulluun. Seera uumamaa boqonnaa 2:15 yommuu ilaallu akka tottolchuudhaaf akkasumas immoo akka eeguuf maaliin eegaa gannata jechuudha. Gannanni bakka wanti hundumtuu dhumee jiru jechuudha. Achitti waa tokko kan hojjetamus hin jiru, beellis hin jiru, dafquunis hin jiru, wanti hundumaa hin jiru. Garuu Waaqayyo achitti namni hojjechuu qabu gaafatti immoo addaam callisee akka hin teenyeef dalagaa akka dalaguudhaaf ajaje jechuudha. Innaa waa'ee kana waa'ee boqonnaa lammaffaa yeroo barachaa turre
Abboommi sadaffaa sanbata kabajii. Guyyaawwan 5 hojii kee hojjedhu. Guyyaawwan 6 hojii kee hojjedhu. Guyyaan torbaffaa immoo kan uumaa keetiiti jechuudhaan Waaqayyo abboommi irratti akkuma nuuf barreeffame achitti kaasneerra dudduuba deebitanii yoo ilaaltan bal'inaan waa'ee dalagaa achitti kan kaasne ni argattu jechuudha. Asitti garuu kan barannu maalidha? Kiristaanni tokko hojii isaa irratti yeroo bobba'ee jirutti maaltu irraa eegamaadha? Dalagaa dalagnu hundumaa keessatti kallattii adda addaatiin dalagna. Dalagaawwan hundumaa keessatti garuu kiristaana tokko irraatu maalidha kan eegamu? Kan jedhu qabxiiwwan muraasaa ilaalluudhaaf yaalla. Kan jalqabaa jireenyi kiristaanummaa mataa isaa jireenya ittiin Kiristoosin amanuudhaan garas fakkaachuutti immoo kan ittiin guddatanidha. Kana jalqabumarraa kaasnee dubbachaa turreerra. Kiristoosin erga amananii booda gara isaatti immoo kan ittiin guddatan jechuudha. Gara isaatti kan guddatan yeroo jennu lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasnee amma 6tti yoo ilaalle ni arganna. Gara Kiristoositti yoo guddatan kan jedhamu akka Kiristoos Waaqa ta'uu osoo hin taane Kiristoos Waaqa ta'ee osoo jiru gad of qabummaan agarsiise hanga fannoo tatti dhala namaadhaaf fannifamutti akkuma inni jechuudha. Nutis gad of qabummaa kana agarsiisu jechuudha. Hojii hojjetan hundumaa keessatti kabajaaf gammachuu mataa ofii caalaa kabaja mataa ofii gammachuu mataa ofii eeguu caalaa hanga harsaa ta'utti jechuudha. Gammachuudhaa fi kabajaa obboloowwan ofii namoota biroo eeguun barbaachisaadha. Hojiin beekumsa ofiidhaan humna ofiidhaan akkasumas kan kana fakkaatan tajaajiluu waan ta'eedhaaf gad of qabummaadhaaf jaalala qabaachuudha. Wanta hundumaa dursinee kana yaadachuun nurraatu eegama. Yeroo kamuu taanaan hojii kana jaalalaan dabarres immoo namoota biroodhaaf gad of qabummaa agarsiisuudhaan dalaguun nurraatu eegama jechuudha. Kan lammaffaa immoo ogummaa qabanii yoo tajaajilan mindaa argatan caalaa ilaalcha gaarii qabaachuudha. Eenyuuf hojii sanaaf ilaalcha gaarii qabaachuu jechuudha. Mindaa argatan caalaa hojii sanaaf ilaalcha gaarii qabaachuu. Maal gochuu fakkeenyaaf yeroo hojii kabajuu wantoota hojiidhaaf barbaachisan hundumaa guutanii argamuu wanta hundumaa danda'an hundumaadhaan tajaajiluu wanta nutti kenname sana qofa amma kan taasisa jechuurra waan tokko gaarii taasisuudhaaf raawwachuun namarraatu eegama. Kitaabni qulqulluun kana gaarummaa namni beekeen dalagne mataansaa cubbuu ta'uu isaa nutti himachuudha. Innaa wanta nutti kenname sana qofa fiixaan baasuudhaaf osoo hin taane gaarii taasisnee raawwachuudhaaf dabarree gaarummaan biraa kan itti barbaachisoo jiraate illee sana darbanii amma dalaguutti illee kan nama geessudha jechuudha kun. Kan biraan immoo hojii keessatti egaan namoota biroo akka mataa ofiitti ilaaluu namootaaf yaaduudhaaf namootaaf gadduun barbaachisaadha. Namni kan mataa isaa namatti wanta hamaa hin balleessu. Fakkeenyaaf namoonni wanta hin barbaanne adda adda dalaguudhaan namootatti gurguran ni jiru. Wantichi hin fayyadu ni beeku tarii guyyaa 2-3 booda kan badudha. Yookiin immoo fokkeessuudhaan keessaa wanta biraa irra keessa immoo wanta biraa taasisuudhaan fokkeessanii kanneen namatti kennan. Wanta akkasii kana qarshiidhaaf jechuudha kanneen dalagan kun isa dhugaadha. Cubbuu guddaadha kun. Kanaafuu namootaaf akka ofii mataatti yaadu jechuudha. Beekaa wanta hojjennu sun kan koo jennee raawwachuu kan qabnudhaa fi namootaafis yaaduu namootaafis gadduun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo hundumaa qarshii wanta hin barbaade raawwachuudhaan qarshii argachuudhaaf yaaduudhaaf dalaguun kanarraan of qusachuun barbaachisaadha. Kan biraan immoo hojiiwwan kaffaltii barbaachisan qofa irratti kaffaltii fudhachuudha malee hojiiwwan akkasumatti hojjetamuu qofaadhaa fi hojjenne jennee qarshii fudhachuun illee gaarii kan ta'edha. Hojiiwwan qarshii kaffalamuun barbaachisneef kaffaltii eeguun sirrii miti. Wantoota namoonni hin beekne ta'uu danda'a. Namoonni akka kaffaltii barbaachisu yaaduu danda'a. Nu biratti garuu wanti sun salphaa ta'ee wanta jiruudhaaf sana haaluma sanaatiin bira dabarsuudha malee wanta hundumaadhaaf fakkeenyaaf waa tokko foormii tokko namaan guutanii namoonni kana yeroo jedhan kun hin barbaachisu ammasumatti. Wanta humnatti baasanis miti ilaalamees immoo wanta nama kana dhamaasis miti. Inni guddaan jaalaladhaan namicha namni akka mataa ofiitti yoo ilaaleef nama sana kan jaallatuudhaaf darbee nama sanaaf kan yaadu yoo ta'e kun hundumtuu akka inni wantoota akkasii kana dalagne nama taasisaa jechuudha. Walumaa galatti egaa kiristaanni tokko kan jiraatu kanneen amananiidhaaf kanneen hin amanne waliin waan ta'eedhaaf lamaanuu osoo adda hin baasiin inni kun amantaa akkasiitii amantii akkasiitii bifa akkasii saala akkasii osoo hin jedhiin jechuudha. Hojii hojjetamu keessatti hundumaadhaaf fakkeenya ta'uun akkasitti immoo hojii keessattis immoo waaqayyoo sodaachuun barbaachisaadha. Sodaa waaqayyoo qabaachuu jechuudha. Innaa sodaa waaqayyoo qabaanne hundumtuu isa dhugaadha dhumeera sodaa waaqayyoof jaalala namaa kun gaadha.
Kana yoo qabaanne wanta dalagnu hundumaa faayidaa mataa keenyaatti kan hundaa'u osoo hin taane dhuguma dalagaa sana fiixaan baasuudhaaf kan dalagnu ta'a. Sana gaafa dalagnus immoo mataa keenyaa kan argachuu qabnu sinti jiraata. Darbee immoo inni guddaa Waaqayyoon gammachiisu waan ta'eef sana keessatti Waaqayyoodhaan gammachisuudhaan dhuguma kiristaanummaan ni mul'ata jechuudha. Kan itti aanu gamtaa jireenya gamtaa keessatti kiristaana tokko irraati maal eegama kan jedhu ilaallee barumsa kanatti hin xumurra. Gooftaan keenya duuka bu'oota isaa gara addunyaatti akka isaan barsiisaniidhaaf yeroo gumaa jedhee ture. Hojii keessan isa gaarii ilaalanii abbaa keessan isa samiirraa akka galateeffataniidhaaf ifni keessan namoota duratti kan ife haa ta'u jechuudhaan isaanitti himee tureera. Ifni keessan namoonni hojii keessan ilaalaniitu malee mallattoo keessan yookiin afaan keessan yookiin waa tokko isa osoo hin taane hojii keessan ilaaluudhaan abbaa keessan isa samiirraa akka isaan galateeffataniidhaaf hojiin keessan nama duratti kan ife haa ta'uudha. Kanaafuu hojii keessan agarsiisaa jirtu gooftaan keenya sirrii mala kiristaanummaan jireenya gochaan yookiin hojiidhaan jiraachuudhaan mul'atudha malee dubbachuudhaan yookiin barreessuudhaan yookiin dhaggeeffachuu qofaadhaan waan tokko akkasii kanaan kan ibsamu miti jechuudha. Raawwachuudhaan kan mul'atu. Kanaafuu kiristaanummaa keessatti hunduma keenyarraa kiristaana tokkorraati maaltu eegama kan jedhu qabxiiwwan muraasa kanaa ilaallu. Kan jalqabaa yaada gaariidhaaf amanamummaadha. Yaada gaarii qabaachuu wanta hundumaadhaaf jechuudha. Namootaafis haa ta'u uumama kanaafis haa ta'u wanta garuu hundumaadhaafis haa ta'u yaada gaarii qabaachuu yaada bal'aa kan ta'e qabaachuudhaaf amanamummaa eenyu biratti immoo amanamaa ta'uu jechuudha. Amanamaa ta'uun barbaachisaadha. Fakkeenyummaa gaarii qabaachuu namootaaf hojiidhaan dubbiitiin deemsaan fakkeenyummaa qabaachuu gaarummaas immoo agarsiisu. Wanta gaarii namaaf ta'e mataa keenyaaf wanta gaarii ta'e namaaf akka gaarii ta'e yaaduu. Wanta mataa keenyaa barbaadnu namaafis immoo barbaaduu namaafis raawwachuu jechuudha. Annaasaan kun gaarummaa jedhamu. Gad of qabummaa qabaachuu. Gad of qabummaan hojii keessatti haa ta'u bakka deemnu hundumaatti wantoota nu qunnaman hundumaa keessa akka dabaruu taasisu. Dubbiis haa ta'u, lolas haa ta'u, wanta karaa adda addaan qormaanni gosa barbaade yoo dhufe namni gad of qabummaa qabu obsanii qabaata. Kan hundumaa keessa hin darbaachuudha. Kanaaf wajjin immoo jajjabina qabaachuu. Wantoota raawwatamu hundumaa keessatti boorni darba jedhaniitu hundumaa jajjabinaan mataa fi of jajjabeessuudhaan namoota biraas jajjabeessuudhaaf amma kanaatti ga'uun namarraa eegama. Nama hundumaa kabajuu. Nama hundumaa kabajuu namni egaa fakkeenya Waaqayyoon kan uumamedha. Kanaaf nama sana keessatti Kiristoosin ilaaluudha. Namoonni yeroo baay'ee wanta baay'ee dhugaadha. Wanta baay'ee nurraa hin eegamne raawwanna. Nama laalleetu wantoota baay'ee dubbanna. Garuu nama sana keessatti Kiristoosin ilaaluudha. Kiristoos kan fannifame nama sanaafis dabalee tokko kan nama dhibu. Nuti garuu namoota amantaadhaan adda qooduudhaan, saalaan adda qooduutiin, umuriin adda qooduutiin, sabummaadhaan adda qooduutiin nama tokko as keenya afaan biraadhaan waa'ee nama biraa wanta baay'ee xaawwannanna. Wanta akkasii kun isa dhugaadha. Kiristaana tokko laatu hin eegaman. Nama sana keessa kan jiru eenyudha Kiristoosidha. Dhiigni isaa kan dhangalee namicha kanaafis dabaladha. Kanaaf akkasitti yaadu murtii sirrii kennu. Murtii sirrii murtii namatti akka murteessine kitaabni qulqulluun ni dubbata. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 namatti murteessinaa jedha. Inni kun callumaan waa tokko dhaga'uudhaan waa'ee nama tokko dhaga'uudhaan inni namni kun akkasidha jechuu. Nama tokko ilaaluudhaan waa'ee nama kanaa wantoota beekamne odeessuu murteessuu isaan kun sirrii miti. Garuu murtii sirrii immoo wanta argan tokko ragaa ba'uun darbanii wanta sirrii ta'e tokko sirrii jedhanii dhugaa ba'uun murtii sirrii kennuun eenyurraayyuu kan eegamudha jechuudha. Kiristaanonni kan hundumaadhaa fi akkasumas hojiiwwan gaarii kiristaanummaa kanneen ta'an kamiinuu yeroo kamuu taanaan kan barannu caalaa sammuun keenya gaarummaa guutummaa isaanii beeka. Barumsi kun xiqqoodha. Sammuun keenya garuu bal'aa kan ta'e wanta hundumaa kan beekudha. Sammuu ofii dhaggeeffachuudhaan deemuun barbaachisaadha. Wanta raawwannu hundumaa sammuun keenya deebi'ee nuuf ceebbaa gaafa cubbuu raawwannu gaafa wanta hamaa raawwannu nu ceebbaa maalaaf wanta beekuuf jechuudha. Annaa sana ilaaluudhaan Kiristoosin dhaggeeffachuudhaan sagalee Waaqayyoo yaadachuudhaan abboommi isaa yaadachuudhaan wantoota murteessuudhaaf dubbannu raawwannu haala kanaatiin deddeebi'uu qabnaadha. Egaan walumaa galatti boqonnaa kana yeroo gudunfinu boqonnaan kun asumatti dhaabbateera. Jireenya gamtaa kiristaanonni namoota birootiin naannoo jiran taasisan kun akkam ta'uu qaba. Walumaa galatti nam tokko naannoo isaa keessatti fakkeenya gaarii ta'uutu qaba. Amala isaadhaan hojii isaadhaan fakkeenyummaa qabaachuu. Yeroo kana kiristaanummaan isaallee kan beekamu gooftaan keenya akkuma jedhe jechuudha.
Kiristaanummaan nama tokko hojiidhaaf jireenya isaadhaan kan ibsamuuf kan beekamu waan ta'eedhaaf. Kanaafuu kana beekuudhaan yeroo hundumaa qormaataawwan naannoo keenyaas ta'e akkasumas biyya keenya mudatan obsaaf kadhannaadhaan rakkoowwan kana kan furu ta'uudhaaf cimuun immoo namarraa barbaachisa. Rakkoowwan adda addaa ni uumamu isaan kan hundumaa itti yaadda'uu sanaan qabamanii wanta biraa rakkoo biraa uumuurra rakkoowwan uumaman sana hundumaa obsaan ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Namni diiyaabiloos waan nama keessa galuudhaan wanta baay'ee raawwachuu danda'a. Kana osuma beekanii garuu obsaan eeguun immoo kadhannaadhaan wantoonni hundumtuu akka sirraan taasisuun namarraatu keessumattuu kiristaana tokkorraa ni eegama. Rakkoon furuu yoo dadhabame illee isa dhugaadha. Rakkoon furamuu yoo dadhabame rakkoo uumuurraati mataa of eeggachuun baay'ee guddaadha. Rakkoo uumuu sababa nama kanaa kun akkas ta'e kan jedhamu baay'ee guddaadha. Kiristaanummaarra maqaa guddaa kan kaa'u waan ta'eedhaaf yeroo kamuu taanaan akka mataa keenyaatti rakkoo uumuurraa mataa keenya of eeguu nama hundumaadhaaf immoo obsaaf gad of qabummaadhaan fakkeenya ta'uudhaan jaalalaan yeroo hundumaa namoota hundumaaf jiraachuun nurraa eegamaa jennee boqonnaa kana guduunfinaa boqonnaa kana qofaas miti egaa barumsi jireenya gaarii kiristaanummaas kanumaadha kan dhaabbatu. Jireenya kana egaa barumsa kana akkuma yaadattaniidha waggaa tokko dura kan eegalle barattoonni karaa waasaappii garee keessa jirtan jechuudha. Kan biraas karaa yuutuubii kan hordoftan yoo jiraattan akkuma walii galleen yeroo dheeraa fudhanneerra boqonnaawwan torba boqonnaa tokko kaasnee amma torbaatti kan baranne hunduma isaa ni beektu. Barreeffamni isaas harka keessan irra ni jira karaa waasaappii garee keessa warreen jirtan jechuudha ni beektu. Barreeffamni sun isa dhugaadha. Jireenya kiristaanaa tokko keessa darbee erga cuubamee booda haala kamiitiin jiraachuu akka inni qabu kan nutti agarsiisudha. Kanaafuu mootummaa waaqayyoo galuudhaaf wanti lama akka nu barbaachisu jalqabarraa kaasnee dubbachaa turreerra. Amantaa qabaachuun deebinee hojii gaarii kiristaanummaa qabaachuun nurraa eegamanneerra. Hojiiwwan gaarii kiristaanummaa kun jalqabarraa kaasnee seera waaqayyoo boqonnaa lammaffaatti bal'inaan kan baranne ni jiru. Isaa booda warreen jiran mammaatti kan jiran kana kiristaanni ijoollummaa isaarraa kaasee amma sadarkaa irra gahu hundumaatti uumaa isaa wajjiraan tokko ta'ee akka jiraatuudhaaf kan gargaaran waan ta'eef barumsi kun takkaama baratamee kan dhaabbatamu akka hin taane ergaa akkasumaan dabarsuun barbaada. Hunduma keenyaaf jechuudha. Hunduma keenyaaf guyyaa guyyaatti jireenya keenyaaf hojii keenyatti madaaluu kan qabnudha. Kan inni irraanfatama barumsoonni waan ta'aniidhaaf garuu kanarraatii adda bahuu hin qabnu. Baradhee xumurree jennee kan teenyuudhaaf osoo hin taane guyyaa guyyaatti wanta raawwannu hundumaadhaaf abboommota kana dubbisaa yoo deemne ani iddoo kamiin jira hojiira yoo xiqqaate isa dhugaadha. Abbaan keenya qulqullichi Afawarq Yohaannis jechuudha. Afawarq eebbisaan irraa buruuti dubbateera. Sagalee waaqayyoo yommuu taanaan dhaggeeffadhaa irra deddeebi'aatu baradhaa yoo jijjiiramu yoo dhabdan yoo xiqqaate maal argattu dhiiraas sammuu keessan kan ittiin of ceephitan ni argattu. Mataa keessan kan ittiin of ceephitan jechaadha ni argattu dandeettii kan waan ta'eedhaaf seerota kana yoo dubbisnu dhuguma daandii waaqayyootti deebi'uu dadhabne illee cubbuudhaan yoo kufne illee garuu mataa keenya ceepha'uu hin dandeenya. Yeroo kanadha gara kiristaanummaatti deebi'uudhaan gaabbiidhaaf kan geenyu. Callisnee kan deemtaan garuu daandiin irra jiru hundumtuu dhugaa fakkaachuudhaan yeroo hundumaa hamiidhaan sobaan sanbata cabsuudhaan abbaa keenya haadha keenya salphisuudhaan dabarree ejjaan kufuudhaan namaaf gufuu ta'uutiin deddeebi'uudhaan yeroo hundumaa gaarii fakkaannee kadhannaa taasisaa kiristaanummaa keessa jiraachuudhaan booda garuu wanta hin taane murtiin taane uumaa keenyarraa akka nutti hin kennamneedhaaf yoomuu taanaan namni kamuu lubbuu keenyaaf dalaguun nurraatu eegama. Kanaaf barreeffamoonni kun yeroo kana kan dubbifamanii kanneen badan miti. Kanaaf jalqabarraa kaasnee akka kanatti qophaa'ee harka keessa akka galu taasifamaa kan ture yeroo kamuu of bira keewwattanii akka dubbistaniifidha. Kanaafuu ammas taanaan torban isaanii bakka tokkotti walitti qabuudhaan akka tokkotti gareetti akka ergamu ni taasisna. Hundumti keenya barreeffamoota kanas haa ta'u akkasumas viidiyoowwan kun kutaan guutummaan isaanii hidhamanii jiru YouTube irra yoomuu taanaan bakka dadhabinatti qabnu irratti seennee ilaaluu waa'ee abboommii waaqayyoo kufne waa'ee sanaa ilaaluu waa'ee kennaa mana waaqayyoo waa'ee obboleessa fi jaallachuu ta'e sanas ilaaluu waa'ee gara gaa'ilaatti seenuudhaaf akkasuma riyyaa barbaadu ta'e waa'ee sanas achirraa ilaaluu monokkosummaa kan barbaadnu ta'e gara sanas kan jiru ilaaluu
jireenya kiristaanummaatti maal xoofoo warreen jireenya kakaasaa ture kana boqonnaa jeeffaa sanas ilaaluu kanas immoo namoota biroo jiran jaalaa akkamitti jiraanna yeroo hundumaa ilaaluun nurraatuu eegamaa jechuun barbaada. Asuma irratti xumurree ragaa jireenya gaarii kiristaanummaa boqonnaa 7 isaa jechuudha. Kakaasee kan nu jalqabsiises kan nu xumursiise Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Ameen. Turtii gaarii.